Oromootiin dhufe. Nyaanni aadaa keenya kattiin beekamu keessummaa jajjabduu affeellama kanaanii simanna. Maaliif abbaa gadaa yookiin intalti hoggaa heerumtu gurbaan hoggaa fuudhu ragada addaatti ragadaati affeellama kanaa aanan dhadhaa walitti naqan deema itittuu jira. Tatabadu ya goditiya Mamarambe wali penya adamiya Anango bengara razya martutiya Ona sirbi tamarturo bagaya Situ tatabadu ya goditiya Marambe wali penya adamiya Anango bengara razya martutiya Ona sirbi tamarturo bagaya Isitu tatabadu ya goditiya Marambe wali penya adamiya Sagale hanitanii fi mootummaa akka jaalatu gootan paartiin badhaadhinaa paartii gaafii ummata waggaa 150 gaafii Oromoo achi keessatti deebii argachuu kan itti dandeenye. Paartiin badhaadhinaa xiyyeeffannaan isaa hundaa olitti ummatatti amana. Xiyyeeffannaan isaa namaaf xiyyeeffannaa kana. Kanaaf ummata isa filate abbaan aangoo olaanaan ummata hiyya jeetaman. Kan aangoo natti kanne ummata hiyya jeetaman. Kanaaf paartiin badhaadhinaa waggaa waggaatti marii ummataa sadarkaan gaggeeffamaa jiru akkuma jirutti ta'e sadarkaa godinatti immoo karaa adda ta'e mariin ummataa gaafii ummanni qabu komiilee ummanni qabuu fi milkaa'inoota immoo akka paartiitti isiniif hojjete waan ta'eef hojiilee hojjetame waliin irratti marii gaggeessuun hanqinoota jiru immoo irratti mari'atanii sirreessuudhaan wal hubannoo uumuudhaan sirna cimaa ofii keessan jaalattan karaa tiksuu dandeenyu karaa karoorota gurguddaa miidhagaa qabu akka milkeessuu dandeenyu mariileen ummataa kun baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef isa kanarratti hoogganaan biiroo geejjibaa fi loojistikii Oromiyaa barbaachisummaa marii ummataa fi kaayyoo marii ummataa guyyaa har'aa kanarratti as bahanii akka nu qabsiisan gara waltajjiitti akka naasimattan kabajaa guddaan isin gaafata. Akkam jirtu baga nagaan dhuftan. Baga nagaan dhuftan. Kabajamoo Aadde Kiraam Ta'aa bulchaa bulchiinsa godina Harargeedha. Kabajamoo obbo Anasoo Aliyyi itti gaafatamaa paartii damee Harargeedha. Kabajamtoota koree qindeessituu godinaa bulchitoota aanaalee akkasumas koree qindeessituu aanaalee irraa dhuftan kabajamtoota abbootii gadaa haadholii siinqee hirmaattota guyyaa har'aa baga guyyaa kabajamaa kanaan isin ga'e jechuun barbaada. Paartiin keenya paartiin badhaadhinaa biyya kana keessatti rakkoowwan baay'ee walxaxaa hidda gadi fageeffatan baroota hedduu lakkoofsisan irratti hojjechuudhaan irraa jalaan daandii itti milkaa'inni biyya kanaa mirkanaa'uu danda'u qabatee hojjechuu irratti argama. Rakkoowwan akka waliigalaatti biyya kana keessatti rakkoo walxaxaadhaaf hidda gadi fageeffatan kana daandii itti biyyi keenya milkaa'ina isa dhugaa badhaadhina isa dhugaatti ce'uu dandeessu fuulleffatee hojjechuu irratti argama.
paartiin badhaadhinaa keessumatti biyya bor dhalootaaf dabarsuun danda'amu biyya cimtuu biyya egeree dhalootaatiif akkaataa itti darbuu danda'u irratti hojjechuu irratti argama. Haa ta'u malee biyyi keenya rakkoowwan siyaasaa, rakkoo dinagdee, rakkoowwan gurguddaa daandii itti biyyi kun badhaadhinatti ce'uu hin dandeenye baay'ee isaa irratti karoora tarsiimawaa ta'e baafatee daandii badhaadhinaa hunda galeessa mirkaneessuuf hojjechuu irratti argama. Akkuma beekamu biyyi keenya kanaan dura rakkoowwan dippiloomaasii, rakkoo nageenyaa, rakkoo bulchiinsa gaarii hawaasa keenya hudhaa ture. Karoora addaa tarsiimoo addaatti qopheessuudhaan biyyi keenya dinagdee haqa qabeessaa fi dinagdee addunyaa irratti bahee mul'achuu danda'u tarsiimoo addaa gama qonnaatiin, gama industiriitiin, seektaraalee tajaajila mootummaa kennuu danda'an hundumaa irratti tarsiimoo addaa baafatee milkaa'insa gurguddaa hojiiwwan fakkeenyummaa qaban baay'ee hojjechuu irratti argama. Akkuma beekamu biyyi keenya kanaan dura dhimmoota dippiloomaasii wajjin ol qabatee biyya dhiibbaa uumuu hin dandeenye, biyya olaantummaa ishee mul'isuu hin dandeenye keessaa baatee yeroo ammaa addunyaa irratti biyyi keenya Itoophiyaan karaa itti milkoomina guddaa qabuun dippiloomaasii biyyoota Afrikaa irra darbee dachee addunyaa maraa irratti biyya guddoo, biyya fakkeenyummaa gaarii qabdu, biyya dinagdeen ishee guddachaa jiru, biyya daandii qajeelaa irra deemaa jirtu ta'uu isaa mirkaneessuuf hojiiwwan babal'aan hojjetamanii kana addunyaa guutuun kan ragaa ba'aa jirudha. Akkuma beekamu jalqaba waggaa kanaa irratti hidha Abbayyaa eebbisuun keenya hin beekamne. Hidha Abbayyaa eebbisuun keenya siyaasa ji'oopolitiksii kanaan dura ture kan Itoophiyaa geeddaruu qofa osoo hin taane kan ba'a Afrikaa ji'oopolitiksii naannoo keenyaa jijjiiree jira. Guyyaa barii hidhaa laga Abbayyaa eebbisnu kana karaa kabajamoo muummicha ministeeraa keenyaa ol ka'iinsa biyya keenyaa karaa ittiin mirkaneessuun danda'amuuf misraachoo haaraan labsamee jira. Misraachoo haaraan labsame kun biyyi keenya dhugumatti egereen ishee maal akka fakkaatuuf biyyi Itoophiyaa hawwii fi dheebuu paartiin keenya qabu hawaasa isaatiif mirkaneessuu danda'u irratti bal'inaan mul'ata abjuu dhugaa misraachoo biyya kana gammachiisu ifoomsanii jiru. Misraachoon kun akkuma beekamu kanaan dura biyyi keenya Itoophiyaan kufaatii ishee cabiinsi ishee hin beekamu. Labsiiwwan adda addaa, qajeelfamoonni adda addaa kan dinagdee, kan qonnaa jijjiiramaa turee jira. Haa ta'u malee barii muummichi ministeeraa keenya misraachoo himan keessaa tokko gaaffii qonnaan bulaa keenyaa bara dheeraa kan ture. Galtee qonnaa wajjin ol qabatee rakkoo hamaaf biyya keenya baasii olaanaaf kan saaxilaa ture keessumatti warshaan xaa'oo misraachoo haaraa ta'e. Kana qofa miti. Dinagdee biyya tokkoo giddugaleessummaa isaa kan mirkaneessu humna biyyi keenya qabu. Beekumsa biyya keenya keessa jiru kanaan dura dhokatee ture. Warshaan boba'aa gaazii oomishu yeroo jalqabaaf labsame. Isa qofa osoo hin taane biyyi guddachaa jirtu, biyyi egeree ishee jabaachaa jiru immoo irra caalaatti misooma niwukileerii barbaachisa jedhanii kan biyyoonni baay'een sodaatan dhaabbata misooma niwukileerii labsanii jiru. Kana qofa miti. Biyyi keenya yeroo ammaa akkuma isin beektanii addunyaa irraatii tuurizimiidhaan biyya itti turistoonni garaagaraa dhufan, keessummoonni garaagaraa dhufan, Afrikaa keessaati immoo dirreen xiyyaaraa keenya guddicha ta'uun isaan beekamu. Kanaaf humna amma jiru kanaa olitti immoo biyya keenya
wanta Itoophiyaa fakkaatu nu barbaachisa jedhanii dirree xiyyaaraa haaraa Bishooftuu irratti labsanii jiru. Akka waliigalaatti warshaa gaazaa lammaffaa kan qulqulleessu piroojeektiin isaa ifaatti jalqabee jira. Biyyi keenya keessumatti mootummaan ida'amu mootummaan keenya dhimmoota misraachoo labse kana qixa sirrii ta'een raawwachuudhaaf qixa sirrii ta'een hojiitti galee baay'een isaa kan jalqabame ta'uusaa isin beeksisuun barbaada. Haa ta'uti hojiiwwan amma jalqabaman kana mootummaan ida'amuu waan hojjennu kana ariitii fi kalaqaa ittiin daballu yoo ta'e waa'ee hin baasu ariitii fi kalaqa qofa osoo hin taane immoo yeroo qabnu guyyaaf halkanitti fayyadamnee mul'ata biyyi keenyaaf labsame kana hin dhugoomsinu yoo ta'e waadaa qofa waanta ta'uuf hojii amma hojjennu kana halkanii fi guyyaa hojjennee milkeessuu qabnaa jedhee amana paartiin keenya. Akka waliigalaatti waltajjiin irraa kuni misooma jalqabne kana uummataa wajjin mari'achuudhaaf gaaffii yaada hawaasi keenya kaasu karooratti dabalachuudhaan dandeettii raawwachiisummaa paartii keenyaa ga'umsa paartii keenyaa cimsuuf waan nu gargaaruuf waltajjii irraa irratti misooma mootummaan jalqabe akkamittiin akka itti fufsiifnu misraachoo haaraa biyya keenyatti labsame immoo akkamittiin galmaan ga'uu akka dandeenyu akka waliigalaatti yaada uummata keenyaa waan nu barbaachisuuf misooma amma ammaatti hojjetamee dhufes tumsaa fi deeggarsi hawaasa keenyaa guddaa waanta ta'eef waliin mari'annee waliin dubbannee egeree bareedaa dhaloota biyya keenyaa dhaalchisuu dandeenyu irratti yaada tokko qabaannee akka baanuuf waltajjiin kun qophaa'e. Kanaaf waltajjii qofa qopheessuu osoo hin taane akka paartii keenyaatti paartiin badhaadhinaa mootummaa ida'amuutiin durfamu baroota darbee waggaa darbee hawaasa isaa mariisisee ture. Gaaffii hawaasni kun gaafachaa ture baay'een isaa maalirra ga'ee jechuun keessan hin oolu. Mootummaan keessumaa gaaffii dhimma nageenyaa wajjin ol qabatee marii waggaa darbee irratti hawaasa keenya bal'aa keessaa ta'aa ture. Paartiin keenya hawaasa isaa dhaggeeffachuun yeroo marsaa 2-3 ol karaa kabajamoo pirezidaantii keenyaa caffee kabajamaa naannoo keenyaa irratti waamicha nagaa akkasuma kabajamaa looreetii nagaa addunyaa muummichi ministeeraa keenya biyya kanaaf nagaan akka ta'uuf waamicha yeroo garaa garaa taasisaa turan. Kana irratti hundaa'uun hidhattoonni abaa'oo shanee karaa nagaa filatan 1000 lakkaa'amu biyya keenya keessatti galanii jiruuf jireenya isaanii karaa nagaa ta'een jalqabanii jiru. Haa ta'utii garuu ammayyuu kan karaa nagaa hin filan kan mul'ata hawaasa keenyaa jeequu qaban hafanii kan rakkisaa jiran irratti immoo mootummaan karaa qindaa'aa ta'eetiin tarkaanfii fudhachaa jiraachuusaa isin ibsuun barbaada. Haa ta'u malee waadaa uummata keenyaaf seenne keessumaa tajaajila itti dhiyoo hawaasaaf kenna tajaajilaa mirkaneessuu hawaasa ofitti dhiyaatanii gaaffii uummataa dhaggeeffachuu rakkoolee dinagdee hawaasa keenya keessa jiru isa qabatamaa mirkaneessuudhaaf immoo mootummaan naannoo keenyaa murtoo seena qabeessa murteessee gurmaa'insa caasaa gandaa ijaaree jira. Kun gaaffii hawaasni keenya gaafachaa tureef deebii ka'umsaa jalqabaatii jechuudha. Dhimmoota dinagdee wajjin ol qabatee dhimmoota carraa hojii wajjin ol qabatee hojiiwwan fakkeenyummaa gaggaarii qaban baay'eetu hojjetamee jira. Kanaaf mootummaan ida'amu gaaffii uummataa qofa deebisuu osoo hin taane mootummaa aantummaa uummataa gochaan mirkaneessedha. Kanaaf marii har'aa kana keessatti yaada qabdan, gaaffii qabdan
ifaifatti kaastanii egeree fi kallattii biyya keenyaa kan waliin mari'annee wal jajjabeessinee karaa walitti agarsiifnee daandii itti badhaadhina hunda galeessa mirkaneessuu dandeenyu akka nuuf ta'u hawwaa yaada ka'umsaaf kan isiniif ta'u kabajamtuu bulchituun ibsa gabaabaa sababii isiniif dhiyeessitu sanarra dhaabbannee boodarra walitti deebinee yaadaan gaaffiin kan waliin mari'annu ta'a. Galatoomaa ulfaadhaa. Torban qabaa daqiiqaa torban qabas. Gaaffiinis torba daqiiqaanis torba. Garuu wanni rabbiin furmaata naa godhe gaaffiilee lama obboleessi kiyya achiinarraa kaasee jira. Gaaffii lamaan sanirra hin deebi'u shanitti narraa deebitee jechuudha. San dura dadhabbiin waan jirtuuf haadha manaatii fi abbaa manaa lamaan tokkotu ture. Abbaan manaa sunii fi haati manaa waliin dhaga'an turan. Waliin dhaga'anii haati manaa sun xiqqishoo rabbi haa qajeelchuu yoo jiraatte xiqqishoo ni jallatti. Abbaa manaa kanaa wajji waliin galannis ni arrabsiti kabaja sillaattuuf. Yeroo tana gaaf tokko keessummaan kaatee mana isaanii dhufte. Yeroo keessummaan mana isaanii dhuftu faatee akkuma yeroo kaan naalloon tusan naan hin lolinii keessummaan ogguu dhufte haa wal kabajnuu jee itti mee ture. Akka carraa guyyaa kaan keessummaan dhufnaan sootuma isii maqaa godhuu jirti kokorsaa harkaa qabdi. Bira dhaqeeti faatee hangaan harawaaca fidee dhufu keessummaa tanaaf moggaa tanatti hojjaarra nuu kaa'ii jeen haadha manaati. Isiin duraan lolti amala isii duraan hin dhiisne laaqaa marqitu kana fuuteetuma afaanitti suuqeef hodhu jettee. Laaqaa afaanitti dandartee qaallichi hayyuudha hin aarres keessummaa kabaje walin lollee yeroo lafaa ol ka'u keessummaa kabajee maal jeen faatee soogiddi har'aan tanaa kun gahee jira ittiin dabalinii jee. Marqaan soogiddi gahee jira ittiin dabalinii jee kalaas bareeda dhufti jira. Yeroo tana waan isaan lamaan itti waliin jiran keessummaan quban qabdu turte. Keessummaan immoo achii maal jette? Ganda gaarii dhufne ganda haadha manaatii fi abbaa manaatiin soogidda namarraa laaluu jettee jirti. Akkasii keessummaa kabajuun aadaatiin hedduu galatoomaadha. Baddeessaan dura haasofne jechaa turre carraan booda nu aansee siraa warri ciroofaan warri aanaa ciroofaan silaa oollaa isinitti dhufne nuuf dabarsuu qabdu turtanii hayyuun galatooma. Haa ta'u ulfaadha isin irra laalluu waan takka haasofna waan ta'eef dhimmi an kaasuu barbaadu akka godina Harargee lixaatti kaaseeti deebii akka magaalaa keenyaatti kaasa. Akka godina Harargee lixaatti yeroo ammaan tanaa keessatti hawaasa bal'aadha. Hawaasni godinaa kun hawaasa bal'aadhas hawaasa jalqabarraa kaasee badhaadhina 100% badhaadhina qeebalee jechuudha hawaasni kun. Kan hin sobne jechuudha. Hawaasa dhibbarraa dhibbatti badhaadhina fudhate hawaasni godina Harargee lixaa kun jechuudha. Hawaasni kun har'aan tana waan baay'eetti haaja'u. Tokko ilmaan isaa ilmaan baay'eedha. Ijoolleen tun gurmaa'insatti haajoomti. Inni biraa warshaa reefu obboleessi keenya kaasaa ture biyya tana keessatti biyyatti tun dhagaa qabdi dhagaa baay'ee qabdi. Warshaan simmintoo tokko osoo biyya tanaaf dhaabbatee hawaasni kun dabalata daldala gartee jimaa isaa kagatiin qabne kana biratti osooniif warshaa simmintoo tokko dhaabbate mootummaan naannoo Oromiyaa dhaabee fi hawaasa kana hafuura baafachiisee waan jiru gaafii qabnaa jechuudha. Maaliif hawaasni kun baay'inaan hawaasa bal'aadha. Hawaasa baay'ees hawaasa illee garaan qulqulluuti mootummaatti illee rakkoo hedduu hin banne ture. Hawaasni magaalaa godina Harargee lixaatii fi baalleen jechuudha. Hawaasa yoo rakkatees yoo haajames rakkoo fi rakkoo irratti dhiisee taa'uu jechuudha. Kanaaf mootummaan hawaasa kanaaf xiyyeeffannoo guddaa kennuu qaba. Xiyyeeffannoo guddaa kennuu qaba. Bu'uuraalee misoomaa gurguddoo warshaalee bakka biraatti agarru san mootummaan hawaasa kanaaf gabbuusuu qaba akka Oromiyaatti jechuudha. Inni biraa lammaffaan jiddugala gabaa jimaa mootummaan bajeta guddaa irra baasee godina Harargee lixaatiif bulchiinsa magaalaa Baddeessaa irratti dhaabee ture. Kan godina Harargee lixaatti jechuudha. Yeroo ammaa keessatti manni kun bajeta mootummaadhaa guddaa turre bahe. Inni kun akka barbaadametti hojiitti hin galle daldalli jimaa bakkoota garaagaraa jiru kun guuramee achitti deebi'ee tajaajila guddaa kennaa jiru jechuudha. Manni bajanni meeqatti bahe sun manni guddaan sun isin gartan sun irra guddaan isaa hojiin ala yookaan tajaajila ala taa'u jira jechuudha. Kanaaf kana mootummaan bajeta gartee itti baasee boodaan jiddugala gabaa jimaa dhugaa san
akka godhee jimaan godina Harargee lixaa kana keessa achitti galee achirraa akka bahu hawaasni kun gaafata. Gaafiin hawaasa godina keenyaa isa kana jechuudha. Inni bira reefuu dirree xayyaaraatiin wal qabsiisee obboleessi keenya kaasaa ture. Dirreen xayyaaraatii fi giddugalli gabaa jimaan kun walitti hidhaa qabaa jechuudha. Isii tana cimsuun barbaada. Maaliif kiiloomeetira isin gartan kana deemnee Finfinnee dhaqnaa Harar dhaqnaa jechuudha. Hawaasa kana dirreen xayyaaraa yoo uumamteef itti xiqqaatti malee ittiin guddattu jechuudha. Hawaasa godina Harargee lixaa kanaaf dirreen xayyaaraa tokko yoo kennameef hawaasni kun ni guddata. Hawaasni kun daranuu mootummaa jaalata. Hawaasni kun daranuu misoomaa qabeenyi isaallee ni guddata jechuudha. Kanaaf isiin tun akka ittiin yaadamtu barbaada. Inni biraa magaalaa Baddeessaatti hin deebi'a. Magaalaa Baddeessaatti yeroo ammaa magaalaan teenya dorgommii irra jirti. Guddina irra jirti. Waan baay'eetu jira. Dirree kubbaa qabna. Dirree kubbaa bareedaa qabna. Akka godina Harargee lixaatti qabeenya waaddee kiraanfaan dhiifaman haa godhanii teenya bal'aadha jenneeti yaadna nuti. Inni kun irratti osoo nu hojjetamee gaariidha. Irratti osoo nu hojjetamee dirreen kubbaa sun dirree qushaashatti darbanii fi dirree namni gartee rifeensa ciree walitti qabee achirra geessee ganna qutaate jechuudha. Kanaaf akka Oromiyaatti osoo dirree kubbaa san mootummaan itti nu yaadee wal dubbistanii isa san dirree dhugaa san osoo nu gootanii gaafiin keenya kana akka magaalaa Baddeessaatti jechuudha. Inni biraa rakkoo ifaanis ni jira. Kuma reefuu kaasaa turre rakkoon ifaa bal'inaan jira. Ifaan yeroo tokko ni dhaama ni dhufa. Kanumaan jiru sanuu bataam paawurii illee humnaan qabu jechuudha. Isoofa tokkorra keenyee shaayii danfisuudhaaf sa'a tokko guutuu nama gaafataa jechuudha. Kuni ifaan ni jira malee ifaadhaa miti. Humni isaa du'aadha. Akkasuma rakkoon bishaanillee yeroo takka ni jira bal'inaan jira. Inni kunillee Oromiyaa akka irratti nu xiyyeeffatu barbaanna. Karaan keessaas bal'inaan akka nuuf hojjetamu barbaanna. Inni biraa xumura irratti wanni nan qabu eegaa isin galatoomfanne booda mootummaa waan baay'ee hojjete. Waan baay'ee hojjetee fuuldurallee hojjetuuf ta'a. Mootummaan keenya nu galatoomu hin jaalanna. Kabajamoo obbo Shimallis Abdiisaatis kabajamoo muummicha ministeeraa keenyas ni jaalanna. Kanaaf wanni isaan haala nu mijeessuu qaban gara baankiitiin liqiin ijoollee keenyaa kennamtee dargaggoon amma faca'ee araada adda addaatiin qabamee jimaa qamaa'uun wanni biraallee jala dhuftee wanni akka guddaa'ee miimoorii jedhanii maqaatti moggaasanii kanaan dargaggeessi keenya dhalli har'aan tana jiru kan boruu faayidaa guddaa biyyaaf qabu kun badaa jira jechuudha. Isa kana osoo mootummaan itti nu yaadee gaariidha. Maaliif nuti wanni har'aan tana rakkannuuf kaleessa biyya bareedduu kamma ni jaarra jennuu kana jaaramtee nutti hin kennamne waan ta'eef. Rakkina amma jiru kana immoo hawaasa gartee xixiqqaa kana yoo kadhaalchifnu taate kunillee boruun rakkata waan ta'eef kanaaf itti yaadamee haalli mijaa'ee dargaggoo keenyaaf akka haalli liqiitti dhalarraa walabaa argatanii hojiitti galan akka nuuf uumamu mootummaa gaafannaa. Inni biraa yoo naa hayyamtan gaafii guddoo tokko isin gaafadha. Galatoomaadha. Kabajamoo muummicha ministeeraa keenya Dr. Abiyyi Ahmad Ali hedduu jaalanna. Akkasuma isin hundaa'uun jaalanna. Kabajamoo obbo Shimallis ni jaalanna. Wanni barbaannu yeroo ammaan tanaa keessa muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmadiif dheebuu bal'aa qabna waan ta'eef akka godina Harargee lixaatti bakka isin amma teessan kanatti Dr. Abiyyi agarree gammachuudha barbaanna nuuf fiduu dandeessanii. Galatooma ulfaadha. Kanaaf dheebuu Dr. Abiyyi qabna. Godinoota hedduurra deemee godinoota jajjabeessaa jira. Har'a uummanni bal'aan duuba akkatti gammadu kuni dheebuu fi fedhii jaalala muummicha ministeeraa kabajamoo Dr. Abiyyi qaba waan ta'eef akka yeroo gabaabduutti wal garsiiftanii godina keenya nu daawwatuun isin jaa horaa bulaa galatooma. Kana mudate sirnoota kam keessoo mootota biyya bulchan mudatee hin beeku. Qormaanni paartii kana mudate. Waggaa 5 kana keessatti nageenya irrattis cichoomee akkuma mana keessaa kaastan adda waraanaa ofiif dhaqee teessoo isaa dhiisee adda waraanaa dhaqee nageenya irrattis waan ofii namatti hin amanan waan ta'eef. Hojii nageenyaa san irratti immoo ni beekan. Diinagdeen nageenyi dhabamuun diinagdee nyaataa nama nyaata. Isa kanarrattis hojii hojjechaa qormaata akka biyyattis uumamaanis namtolcheen biyya kanarratti keessattuu paartiin kun waggaa 5 kana keessatti qormaanni isa hin quunnamne tokkollee hin jiru.
tokko hin jiru. Mootonni qormaata akkanaatiin qoraman tokko hin jiru seenaa biyya kanaa keessatti. Garuu immoo qormaata akkasii kana keessatti immoo muummichi ministeeraa raajii waggaa 50 hojii hin dalagamin siyaasa jannataa, siyaasa jibbaa, siyaasa duubatti hafaa jijjiiruu irraa eegalee hojiilee gurguddaa hojjetee jira jechuudha. Wanni amma ka'aa jiru kun rakkoo paartii kanaan osoo hin ta'in rakkoo gangalataa hiyyummaa hidda gadi fageeffate bu'uuraalee misoomaa hanqina gangalataa dhufeetu irratti dabalamee jechuudha. Kanaaf immoo mana tokko keessattuu namni ilmaan isaa hunda walqixa fedhii inni fedhu hunda guutuuf hin danda'amu. Dabaree barbaachisee jechuudha. Naannoon Oromiyaa godinaalee 21 magaalota 23 qabaa jechuudha. Naannoo baay'ee guddaadha. Naannoo uummata guddaa bulchuu fi daangaa lafaa guddaa bulchuudha jechuudha. Kana keessa hundatti fedhiitu jira jechuudha. Fedhiin bishaanii, fedhiin neetworkii, fedhiin daandii, fedhiin bu'uuraalee misoomaa gammoojjii fi baddaa jidduutti fedhiitu jira jechuudha. Kanaaf kanammoo paartiin kun gaafilee kana hunda deebisuuf gaafii kanaa miti gaafii hin danda'amu jaamii hunda deebisuudhaaf paartii gahumsa qabu akka ta'e qabatamaan agarsiisee jira jechuudha. Paartii halee kufa boru diigama jaamaa ture daran qormaanni jabeessaa rakkoon jabeessaa paartii carratti jijjiiratee rakkoo kana keessa taa'ee injifannoo gurguddaa galmeessaa jirudha jechuudha. Kanaaf gaafiin uummata keenya dubbii yerooti malee kan deebii hin arganne hin jirtu. Paartii kanaan dubbii yerooti malee gaafiin isin kaastan fedhiin uummata keenyaa jijjiiramni uummanni keenya hawwaa jiru. Guddinni uummanni keenya gaafataa jiru dubbii yeroo ta'a malee paartii kanaan parsantii 100 paartii gahumsas dandeettii qabu paartii qabatamaanis hojjetee agarsiisaa jiru. Kanaaf gaafiin uummata as keessaa ka'ee miti kan hin ka'inis hunduu deebii paartii kanaan ni argata jechuudha. Ni argata. Kana itti dhufuu jirtanii jechuudha. Qabatamaan immoo wantoonni inni qormaata keessatti taa'ee hojjetaa jirus argaatis jirtanii jechuudha. Kanaaf gaafiin isin gaafattan gaafii sirriitii, gaafii dhugaatii, gaafii deebii argachuu qabu. Kun immoo dubbii yeroo yoo ta'e malee gaafiin hunduu wal duraa duubaan deebii ni argataa jechuudha. Wantoonni abdii namatti godhan akkuma reefuun kana kaasne gaafilee kana hunda deebisuudhaaf diinagdeen keenya guddachuu qaba. Isaaf immoo hidha laga Abbayaa Adawaa lammaffaati. Injifannoo yookiin labsii gubaa kajaamu waa malee miti jechuudha. Waa malee miti. Nuuf bishaan gaasa keenya. Nuuf bishaan waa hunda keenya. Hidha guddicha laga Abbayaa kan Afrikaa irraa tokkoffaa ta'e kan qormaanni baay'een itti qormaanni baay'een mootummaa paartii keenya qoraa itti ture xumuree injifannoodhaan sadarkaa sanitti xumuruun Adawaa lammaffaati. Adawaa tokkoffaa nageenyaan jechuudha. Adawaa tokkoffaa weerara xaaliyaanii nutti dhufe uummanni keenya tokko ta'ee injifachuudhaan Adawaan tokkoffaa nageenya keenya irratti olaantummaa argachuudhaan Adawaan lammaffaa diinagdee keenya irratti jechuudha. Diinagdee keenya bakkaa sossoosuuf utaalchisuuf hidha laga Abbayaa xumuruun gaafii isin as keessatti kaastan kana hundaa gaafii bu'uuraa waan hunda deebisuu danda'u hidha laga Abbayaa akka laaftutti ilaaltan isin. Osoo qaamni biraa waan kana hojjete shubbisni nama sanii shubbisamu faaruun sanii faarfamu gurra nama duuchaa jechuudha. Waan Oromoo waan ta'eef yeroo baay'ee tokko taanee waan harkaa qabnu tokko taanee wal cinaa dhaabbachuu caalaa adeemsi nuti waggaa 150 diinni nurratti dalagaa ture sammuu keessaa nuun baane jechuudha. Oromoo qoqqoodee xiqqeessu namni qoqqoodamnaan ni xiqqaataa jechuudha. Diinni kana hojjetaa jira.
Kanaaf isa kana sirriitti beeknee waan paartii waan mootummaa keenya keessattuu hooggantoota ilmaan abbaa gadaatiin hojjetame kana akka laayyootti ilaaluu danda'uu qabna. Hidha laga abbaa akka laayyootti ilaaluu danda'uu qabna. Misoomni gurguddaan baay'een hojjetamee jira. Garuu misoomni misoomaa olii tokko namarratti hojii hojjetamudha jechuudha. Paartiin xiyyeeffannaa namaaf kanneen hojjetu. Misoomaa olii misooma hidha guddicha laga abbaa gaafilee diinagdeedhaan wajjin wal qabate bu'uurarraa uummattoota Itoophiyaarraa naannoo Oromiyaarraa hiikuu danda'u waan ta'eef kana akka laaftutti ilaaluu danda'uu qabna. Gaafiin keenya deebii akka argatu wantoota bu'uurarraa hojjetamee qabatamaan xumurame kun nutti agarsiisaa jira waan ta'eef abdii guddaatu jira jechuudha. Abdii guddaa nuufii miti Afrikaanotaaf abdii guddaatu jira jechuudha. Biyyoonni Ameerikaa warii nattiin dhufinaa jee diibii hunda daawwataa jiraa miti. Akkasii bara nattiin dhufinaa nattiin seeninaa jee ulaa isaa cufataa jira. Paartiin mootummaan keenya immoo biyya itti dhufanii namni habiralleen itti baqatee nagaan jiraatu biyya akkasii ijaaruu barbaadaa jechuudha. Kanaaf immoo qormaatileen adda addaa hedduutu jira jechuudha. Kanaaf wal hubachuun barbaachisaa tokko ta'uun barbaachisaadha. Gaafiin keessan hunduu deebii ni argata dubbii yeroo yookiin alatti. Kanaaf immoo bu'uurarraa dhimmi nageenyaa dhimma xiyyeeffannaa olaanaa. Dhimmi nageenyaa dhimma xiyyeeffannaa olaanaa barbaachisa. Haala qabatama godina keenyaatiinis akkanumaatti miti. Ammas rakkooleen adda addaa jira. Garuu guyya guyyaan hojii uummanni keenya nageenyatti nu cinaa dhaabbatu. Hojii uummanni keenya odeeffannoo irratti nu cinaa dhaabbatu. Hojii caasaan nageenyaa keenya wareegama qaqqaalii kafaluun nagayaan namni hanga tokko nagayaan galee nagayaan bobbee nagayaan hojjetattee nagayaan bahaa jira jechuudha. Iddoo nageenyi hin jirretti maal akka tahaa ture hundi keessan ni beekanii jechuudha. Kanaaf dubbiin nageenyaa dubbii mootummaa irratti dhiisnu osoo hin ta'in dubbiin nageenyaa dubbii hundi keenya wal cinaa dhaabbanne nageenya godina keenyaa kabachiisne jennaan waa'een misoomaa rakkoo hin ta'u jechuudha. Waa'een misoomaa rakkoo tokko hin ta'u hunduu deebii dhawaataan argata waan ta'eef dhimma nageenya irratti xiyyeeffannaan hojjechuun barbaachisaadha. Nageenyi jiraannaan misoomni ni dhufa jechuudha. Misoomni sirriitti dhufa waan ta'eef isa kanarrattis uummanni akkuma kalee nu cinaa dhaabbachaa turtan ammas nu cinaa dhaabbattanii uummanni keenya yaaddoo nageenyaa tokko malee hojii misoomaa isarratti akka bobba'u tumsa keessan guddaa barbaannaa jechuudha. Yoo rakkatan malee bal'ootti ba'uun hin danda'amu jechuudha. Paartiin keenya har'a rakkatamee akka uummattoonni chaayinaa sun rakkatee cinqamee har'a immoo addunyaa irratti dorgomaa teessanitti har'a rakkannee boru bal'ootti ba'uu qabnaa karaa sanii yaadaa jira jechuudha. Waan xixiqqoon karoorfatu waan gurguddoodha jechuudha. Nikulaara hin yaadamu ture jechuudha. Waan nikulaara hin yaadamu waan gaazaa hin yaadamu ture jechuudha. Garuu wantoonni karoorfamee hojjetamaa jiru hangam takka gaafilee uummata keenyaa deebisuudhaaf abdii guddaa kan namatti kennu waan ta'eef isa kana karaa kanaa hubachuu karaa kanaan sirriitti beekuun barbaachisaadha jechuudha. Qormaata guddaatu jira. Qormaata guddaa hinaaffaa hedduutu jira jechuudha. Hinaaffaa hedduutu jira. Kanaaf kana beeknee sirriitti hojii keenya hojjennee namni halkanii guyyaa yeroo itti hojjetu yoo jiraate amma jechuudha. Kana sirriitti beekee. Yoo akkasitti hojjechuu baanne, yoo cinaa dhaabbachuu baanne, yoo halkanii guyyaa deeggaruu baanne bakki barbaadame san gaamuun hin danda'amu waan ta'eef kanaaf muummicha ministeeraa keenya jaalannu, pirezidaantii keenya jaalannu, hoggansa keenya olaanaa jaalannu kana hojiidhaan hojii keenya mo'anne, qe'ee keenya mo'anne, nageenya qe'ee keenyaa kabachiisne, uummanni keenya immoo yeroo kamuu caalaa wal cinaa dhaabbatee jechuudha. Wal cinaa dhaabbatee wal gargaaree rakkoo keessaa bahuu barbaachisaadha jechuudha. Amma yeroo tokko rakkoolee ni callistan malee rakkoolee gurguddaatu jira ni beeknaa jechuudha. Kan tajaajila irratti rakkoo gurguddaa jira. Akkaataan ittiin nama simatan rakkoo gurguddaa jira. Akkaataan ittiin dafatti caasaan keenya dabree rakkoo uumuu jira. Kana hunda kan obsamuuf sirna keessa waan ta'eef sirna ofii ijaarrattan akkuma reefin tan achirraa ka'e sirna ofii itti qabsooftan waan ta'eef obsitanii jechuudha. Har'a garuu rakkanne borummoo jijjiiramni gurguddaan abdiin gurguddaan waan jiruuf rakkoo jirullee wal hubanne dhiibbaa karaa adda addaatiinis jiru wal hubanne
Kanamaa osoo hin ta'in waan kiyya miira kiyya jeusanii miira mana kiyya qabeenya kiyya biyya kiyya jeusanii hundi keenya rakkoo har'aa qofa laaluu osoo hin ta'in abdii boru gurguddaa jiruu fi waan qabatamaan immoo lafarratti nu abdachiisu kana laalle yeroo kamuu caalaa tokko taane caasaa mootummaa keenyas kan rakkoo uuman adabadhaa karaa sirriirra jirtanii kanaan sirraa jettaniini namni hojimaataa fi qajeelfamaan sirritti akka ummata tajaajilu gochuu keessatti isinis qabsoodhaan waan keessantu bada waan ta'eef karaa sanii wal hubannaadhaan hojiin hojjennee jennaan wanni jijjiiramuu hin dandeenye hin jiru akkuma jettan gaafilee gurguddaa akka aanatti hafee yoo jiraate barreeffamaan abajamoon obbo Daani'el nu bira jiranii isaanitti fannitanii gaafiin ol dabarte jechuudha. Gaafii miti takkaan yaadni isin kaastan mootummaan viidiyoodhaan fudhataa jira jechuudha. Viidiyoodhaan naannoo qofa osoo hin ta'in federaalatti naa ergaa jechaa jira jechuudha. Kanaaf gaafiin hundi tartiibottee kan deebii hin arganne hin jirtu waan ta'eef karaa saniin sirriitti hundi keenya qabachuun barbaachisaadha. Dhimmoonni mana keessaa kaastan akkuma jirutti dhimmoonni hin ka'innis baay'ee jira. Isa kanarrattis hanqinoonni hin jiru miti. Hojiilee hojjetame malee fedhii jiruun hanqina bal'aatu jira. Isa kana immoo sirreeffannee sirriitti galmoota gurguddaa paartiin keenya mootummaan keenya hooggansi mul'ata qabu gadi buuse kana wal cinaa dhaabbannee milkeessuun barbaachisaadha. Kanuma ija'u kaasuu barbaadeeti gaafileen takka yoon itti deemu yeroo isinirraa fudhata waan ta'eef kanaaf akka waliigalatti wantoonni kaastan waan sirrii fi waan dhugaati waan deebii argachuu qabu waan obsaan immoo wal hubannee haala keessa jiru hubannee wal cinaa dhaabbannee waan ammaan kana jalqabne kana immoo caalmaatti akka injifannoo gurguddaa milkeessuu dandeenyu ammas akka nu cinaa dhaabbattan dhaamsa kiyya dabarsuun barbaada. Hanga ammaa turtii naamusaan yaadas gaafis akkaataan itti gaafattan ulfaadhaa galatoomaa isin jechuun barbaada. Dhimmoota kanarratti immoo kabajamoon obbo Daani'el itti deemanii kan nuti qoran ta'a ulfaadhaa galatoomaa. Anargee baanlee barana argatiin ture barana subukkee jira waan ani baasii bahuu barbaadu uummata qabatamaa isa jedhaniif osoo hin taane waan arganii ijaan ragaa ba'u sababii ta'ee fi qabatamaadhaan uummata mootummaa hundeeffate beeku. Laphee isaarraati immoo hawaasa badhaadhina deeggaruun isin argee baay'ee galatoomaa ulfaadhaa isin jechuun barbaada. Uummata Oromoo waa tokkotu rakkisa. Yeroo baay'ee gaaffii bara waggaa 150 hawaasni keenya gaafachaa ture keessatti sirnoonni darbanii tooftaalee garaagaraatiin hawaasa kana miidhaa turan. Leenji'aa turtanii hubannoo isaa gahaa qabdu jedhee yaada. Bara Minilik humnaan biyya kana bakka tokkotti dachaasuudhaaf tiree isaa mul'ifachuudhaaf socho'aa turetti